مركز نور الهداية مدبي كدافي هيو كومسو مفتسو قرآنا كاندلون اتفيو ومشاد الإسلاما جايا في تسعودما قدسان بكم ساديني قدسان ديني إسلاما مركز نور الهداية مدبي كدافي هيو كومسو مفتسو قرآنا كاندلون اتفيو ومشاد الإسلاما جايا في تسعودما قدسان بكم ساديني قدسان ديني إسلاما إجارة مدين برسيسوف نوفون daerah hayyootaan addunyaa hunda geeddaruuf baay'isee oomishee beektota kennaadha hadiyyaa guddaa faana kaara sahaabota ganda teessoo milkaa'inaa kan bareede ulaamotaan gaaddisaa hundaaf dhaqqabu kunuunsa ilmi qur'aanaa akka dunu fiftanii taatanii islaamaaf goobana nuuf tahaarse qalbii faayuu kan jiru tolchu imaanaan faaya jireenya abadii bareedaa raaxa mu'minaa baay'isuuf bakka qur'aanaa hidda diini dhaluutube wallaala lafa balleeysuuf mancaase hidda saagube akka deebi'een biqilee faajjiin astaan wallaaltota dukkana ifaan jijjiiree kan nuuf geeddare beektota jaalala qur'aanaa dacheen harguuf hundi dhaalonni hamarguu addunyaa firiin isa biqilche islaamni ifaje hoggu mul'atu kanifu guyyaa falkanii biyyaaf biyyoo haa fayyadu haa jijjiiramuuf aalamni. مركز نور الهداية مدبي كدافي هيو كومسو مفتسو قرآنا كاندلون اتفيو ومشاد الإسلاما جايا في تسعودما قدسان بكم ساديني قدسان ديني إسلاما إجرتان كيودان ديما هدوم beessitanii damee hadiisaaf qur'aanaan ifee markazaa tolee misoomee nuuf ibsuuf addunyaa guutuuf humna islaamaan gamtoome garsiisuudhaaf dandii dhugaa kan dacheen ittiin qaroome gufuu fi gufanni hedduu osoo deemsa siisaa kaalu waanyoon hedduun hawwite yaalan waan hundaan si caalu hin dandeenye ni dadhaban yaanni isaanii cabeera rabbiin guddaan si utube irkoo kan keessiif taheera baay'eedha kan argaa keessan halaalaatti ilaalee jibbu garuu hin dandeenye hisdiin isin qarqareera rabbu akka taatanii gaaddisa qubsuma hawaasa bal'aa carraa guddaa argattanii hunda milkooftanii har'a bu'aa keessantu bar hedduu isa lakkoofsa hin qabne barsiisuurraa yoomii fattaan dadhabdanii takkaan teenye barsiisuuf dhabdan hirribaa hin boqaan halkanii guyyaa hojjetan xiqqidhaan deemaa gumaachitanii hadiyyaa. مركز نور الهداية مدبي
beekaadhaa fi hayyuu qubsumaaf teessoo qur'aanaa kan dhaloonni itti fayyuu oomisha dhala islaamaa caayaa fi teessoo ulamaa gaaddisaa beekumsaa diinii guddisaa diinii islaamaa ganda seenaan geeddarame isa beekan nuuf ijaare kan umrisaa beekumsaaf kenne isa jaalala diiniin ture lubbuu kenneera aarsaa guddaa lubbuu kenneera aarsaa guddaa jiruusaa diiniidhaaf gurgure mana jaaree dhaloota qaruuf akkan hifanneef abdii horee abbaa jabaa akhlaaqaan tole isa sunnaa nabiin miidhage kan jaalalaan hunda mooyate hayyuu fahmii guddaan dagage kan tokkummaan hunda horatu gammachiiseetiin kan kunuunsu hikmaa guddaan ofitti qabee barattoota hunda isaa gorsu maqaan kan kee gachana qaba yoo waamamu addeessaa fagoo kayriin kan kee bara naannaha hundaaf iftaa taateetiin dungoo ulaa saqxee kan deemsaaf tolu kan nama geessu ka jannataa seenaan yoomiyyuu si yaadata munshid abduu salaamii miftaa maqaan kan kee gachana qaba yoo waamamu addeessaa fagoo kayriin kan kee bara naannaha hundaaf iftaa taateetiin dungoo ulaa saqxee kan deemsaaf tolu kan nama geessu ka jannataa seenaan yoomiyyuu si yaadata munshid abduu salaamii miftaa مركز نور الهداية مادة beekaadhaa fi hayyuu qubsumaaf teessoo qur'aanaa kan dhaloonni itti fayyuu oomisha dhala islaamaa caayaa fi teessoo ulamaa gaaddisaa beekumsaa diinii guddisaa diinii islaamaa